daangaa Oromiyaa irratti lolaa ture, bosona Oromiyaa keessatti lolaa ture, amma gara magaalaa fi gandootaatti seenuudhaan uummata wajjin kan inni lolaa gochaa jiru. Lolichi iyyuu lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa faasistii gidduutti deddeebifamaa jiru. Kun egaa amma garbuumaa fi garbuunfataa gidduutti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo hirmaatee kan inni jiru eeguudhaatiin jiraachana qawwee qabu kan qawweedhaan qabullee qawweedhaan itti seenee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolaa jira. Kan kana gochuu hin dandeenye immoo nyaataa bishaanii waraana bira dhaabbataa jira. Diinarraa hiikkatanii ammayyuu daran lolli kun jabaataa jira. Lolichi kan laafu jabaatee ittiin bilisummaa keenya isa dhugaatti mirkaneeffannudha jechuun barbaada. Ayyee loloo gugurda taasisaa turtan keessaa godin Wallagga Baheessa naannoo Naqamtee dhiyoo taasistan akka fakkeenyaatti dubbanna mi'aana saasigaa dhuunfachuun agamtoo aarsa san gaafata akkamiin dhuunfattan? Aanaa saasigaa kanaa yeroo itti murteessinee seenuudhaaf jennee namoonni achi keessa jiran irra guddaa waraana mootummaa ta'an hidhatanii dhaabbatanii ilmaan Oromootii Oromoo taanee qawwee Oromootiin Oromoo hin ajjeesnu gara keenya kottaa waliin lolla waliin loluu wayyaa jennee hedduu isaaniiti kan waamicha goone achi keessaa kan gara keenyatti dhufanii walitti dabalamanii jiru kan immoo diganii achi ta'anii jiru walumaa gala lolli suni seenamee sa'a sadiirraa kaasee aga sa'a ja'aatti kan dhufaasi ta'ee dhumarragaa waraanni mootummaa faasistii kuni meeshaa qabu hundayyuu gateedha kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee kanumarraa ka'uudhaanii caasaalee mootummaatti keessa jiran qulqulleessuu keenya eega mirkaneeffamne booddee jedhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota woboo jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudhaaf achi keessatti dararaman mana hidhaa sanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qabatanii sodaachisuudhaan yoo jedhan ittiin ajjeesu yoo jedhan ittiin saaman immoo kasaasaadhaa kaasuudhaanii haga meeshaalee gurguddaatti kanatti keessaa hojiine inni kaan immoo uummatii fi kanumarraa ta'ee guddaa gammadee waajjiraalee mootummaa waajjira bulchiinsaa nageenyaa kadhaabaa kan maalii tokko illee tuuranne nuti biyya ijaarrataa jirra biyya ijaarreen waajjira ijaareen irratti ijaarame barigaa kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee dararamaa ture hundayyuu waajjira mootummaa waan fakkaatu guutummaa guututti tarkaanfii xumuraa irratti gallee qalleessine jechuudha. Achi keessallee gallee sobaa uummanni keenya ittiin hidhamee dararamaa ture hedduutu jira kan uummanni keenya ittiin yakkamee ittiin himatamaa jiru baay'eetu jira. Kana guutummaallee walumaan balleessine jechuudha. Caasaan mootummaas waajjirri mootummaas qabeenyi mootummaa sun hidhamee waraanni faasistii kunii fi lolli kun lola jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni dhiisee achi keessaa torban dibatee lola irratti dibatee tokko immoo irraa deebi'anii harka keenya jira. Waan keessatti ta'edha waan guddaa nama boonsuudha. Magaalaa kana guyyaa guutuudhaaf turannee ittuma fufee humni barbaadu ergi lolaa gahaa tokko taasisaa kan keessa jiran biqiltoota magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka baloo bareedaa hangar gabaa jumaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa hundumtuu gandoota akka gabaa sanbataa saddeettaffaa afaffaa jedhamee waamamu hundumayyuu guyyuma sanadha kan inni to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture humna waraana mootummaa harka ture uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii uummanni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee itti hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kun hagammaatiyyuu bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha aanaan isaa tigga. Ayyee mootummaan PP waraan bilisummaa Oromoo fakkeessuun ummoota isaa wiiggitti haa'u waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanii qabeen uummataa saamaa jiraachuu qaama hawaasaatiif deeggartoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ama. Wanni akkanaa kun naannoo san keessa sochootanii wanni mul'atu yookaan sammuudas jira. Yoo jiraatu dhaggeeffattoota kennaa ibsi jaalmoo dabalataan ammoo namoota kan barbaaddanii baasuuf tattaaffii hagam godhuu jirtan. Furgaatii waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa bakkoota hedduudhaan haga handhuura Oromiyaa Finfinneetti illee Finfinneetti tarkaanfii diina irratti fudhataa ture jirra. Bataas turree agarraatti illee fudhataa jirra. Kana keessatti mootummaan illee bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'ate kana yeroo itti seenuu dadhabuu homaa tokko gochuu gaafa dadhabuu achi keessatti caasaa tolchataa namoota babal'ii fakkaatanii socho'an ijaareetu uummata keenya ittiin dararee saamee wantoota aadaa fi duudhaa Oromoolee akka saasiitti ijaaruu uummata Oromoo biratti jibbisiisuu namarratti raawwata. Sabboontota ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabatanii uummatichaaf itti ibsatan garbummaa kanallee ofirraa mormanii ittiin ajjeesaa jechuudha. Kan immoo mootummaan akka godhe uummanni keenya illee hin beekaa. Isin fakkaataniitti kan isaan saaman yeroo kana hin jirrettidha kan itti saamamu. Namoota akkas jedhan immoo hiyyummaa isaanii beekuu baannis immoo mootummaan akka qindeessee ijaaree nutti ergi hin beekna. Namoota ija ta'anii fi nuti jaallannu rakkoo keenyaa fi dhimma nidha kan jala ittiin beekamaa jiran. Jarri kuni warroota hariiroo kuni wajjin qabanidha kan isaan ajjeesaa jiranii. Kan immoo akka mootummaan qindeessee nutti ergellee hinnaa jedhate hawaasa kan inni beeku.
Egaa hawaasi keenya beekaa jechuudha. Kana mootummaan akkamitti qindeessee ijaaree namoota jajjaboo Oromoon qaroodha jedhee qaroo Oromoo ta'an ittiin amansiisaa jiru jechuudha. Namoota kana immoo nuti bakka itti tarkaanfii keessa deebi'ee qabnee irratti fudhataa jirra. Bakka hedduutti qulqulleessaa jirraa jechuudha. Kan immoo dogoggoraan kana keessa seenanii fi waraanuma bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni sun dhiibii godhatanii adeemuu jaalaluma waraanaadhaa kan ta'e waraana keessaa namni itti dabalame kan jira kan ammoo gochine Kottollee keessaa kabaasee jira kan dhiisee keessaa galee jira. Walumaa galatti borsarraa kaasee erga tarkaanfii xumuraatti iyyuu nuti waan dhiibii qabnu bakka hedduuttis immoo qulqullaa'aadha. Barreessuu fi ejjennoo illee qabanii jechuudha. Namoota nama dura dhaabbatanii nama loluu danda'anii fi isa kana uummata keenyatti gaafa beekaa uummata keenya dura gaadhaa jechuudha. Ayyee duulli maqaa qabsaa'oo gameeyyiin moggaafam kun yeroo murtaa'eef geggeeffame sunirraa immoo haa akka garbiraa darba ajajaan olaanaan ABO woboo ibsee jira. Duulli marsa ittaanu ce'uuf duulli marsa kanaa kun agam isa milkeessitanii fakkaata. Galmi duul kanaalee dhees maali? Hayyeegaa duulli kun dhugaadhaa jechuun karoorraa fi qorannoodhaan kan inni itti seenamee qorannoo yeroo dheeraa eega godhamee booddee itti seenamee wanti immoo karoorfamee ilaalamee baaf galli isaa eessaan akka ta'u akkamitti akka ta'u qoratan immoo milkii isaa namarratti akka saayinsii lolaatti fi lolli ittiin seenamee kan inni itti muramu qorattee diina beeki diina guddaa humna xiqqaadhaan yeroo barbadeessuun hin danda'ama. Duulli kunis qoratamee fi akkaataatti geggeeffamuu murtaa'eetti itti seenama. Kana keessatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf kan inni lolaa jiru uummatuma isaarraa kan inni lolaa waan hundayyuu argataa jiru hawaasa keenya kanaa wajjin lolaa jirra. Hawaasa bilisummaa dheebuu fi garbummaa jibbuu jiru kan lolaa jirru. Duulli kun inni isaa bilisummaa fi walabummaa uummanni keenya barbaadu isa qabeetii sobaa yookiin immoo xiqquluksanii uummata dinagdee sun taane bilisummaa dhugaa sana ittiin argamsiisuu fi jechuudha kan duulli kun itti deemaa jiru. Duulli kun bara boodaatti shakkii tokko malee kan amanuu bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi walabummaa biyya keenyaa kan mirkaneessuudha jedheetiin amanaga. Ayyee jaalmoo marii heerna sumaatti odoon xumurannee dhumirraa dhaamsu uummata Oromoo keessaaf alaatiif akkasumas jaallan zoonilee hundi jiraniif dhaamatti yoo qabaatte dhaabadhu. Inni keenya garbummaa jala waggaa hedduudha ture kana keessatti namoonni hedduun darba diinaa ta'anii diinaaf hojjetaa turan diinaaf dubbifaa turan namoonni baay'een immoo fakkeessaniituma uummanni keenya akkamiin falmanne akkamiin hidhannee akkamiin qawwee bitatee diina isaa ofirraa lollee fi sochobanii urursanii garbummaa keessatti ibsaa jiru jechuudha. Oromoon dhuguma guddaa galaanaa Oromoon humni isaa waldhabee galaanuu humna jabaa qabudha. Kanaaf uummanni keenya haasaa namaa dhaga'uu dhiisee tokkoof tokko kan inni itti garboomee qawweedha. Qawweedhaan cabee mirga isaa eenyummaa isaa dhabe waan ta'eef kan inni ittiin bilisa ba'uuf qawweedha waan ta'eef qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura qawwee gurguree sangaa bitachuurra, qawwee gurguree lafa bitachuurra, qawwee gurguree mana ijaaruurra lafa sana gurguree qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Qawwee gurgureetu lafa bitate deebi'ee immoo qawweedhuma gurgure sanaan mirga isaa qabaa jira. Ilmaan keenyaa nurratti duulaa jiru, Oromoota irratti duulaa jiru, safarsaa irraa buqqisaa jiru, qabeenya isaa saamaa jiru. Kanarraa barachuu qabaa jechuudha Oromoon. Namoonni maqaa hidhannoo dhagahuun fi hedduutu jira kan Oromoo gurgurumsaa oolan miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii Oromoodhaanii adakka jabaadhaati maaliidhaati bilisoomteetta jedhan hedduutu jira jechuudha. Oromoon ammayyuu garbummaa qaanii hanjii hin qabne kan dorgommii hin qabne jala jira jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo qawwee sana hidhachuudha qaba. Waraana bilisummaa wajjin hiriiree waraana isaa wajjin hiriiree diinna qawweedhaanii isa qabsee eenyummaa isaa fi mirga isaa eenyummaa isaa irraa mulqe kana ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Dachee nuura isaatti awwaallate keessatti salphachuu qalamuutti jira jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kana keessaa ba'uudhaaf immoo dirqama hidhachuu qabaa. Waraana bilisummaa wajjin hiriiruu qabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyummaa Oromoo wareegamaa jira. Wareegama qaaliis kaffalaa jira. Qabsoo kaleessa biyya ormaatti taasisaa ture fidee itti laateera. Kanaafuu uummanni Oromoo waraana isaa wajjin hiriiree waan danda'uun bira dhaabbatee haga wajjin loluuf illee deemudha qabaa jechuudha. Ammas bakkoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo duulatti godhaa jiranitti kanumatu ta'aa jira. Warreen kaan illee kanarraa barnoota godhatanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo akka guddufattiyyuu uummanni keenya akka waraana bilisummaa wajjin hiriiranii dhaamsa godhaanidha. Inni kaan immoo jaallan keenya dirree garaagaraa jirtanii qabaadhaa yeroon itti garbummaatti xumuramoo fi bilisummaa uummanni keenya dheebotii fi kaayyoo keenya itti galmaan gaannu dhiyeesseetti waan ta'eef fuunee morma qabne irra jabina Oromoo sarbisiisaa jirra. Jabaannee wal taanee garbummaatti xumuraa goonuu jedha. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa jaalmoo boontuufaa guddoo galatoomii maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin ulfaadhi horii bulsiin jedhe. Ayyee qillee jaalgalmoo deebina waliin gootanii sagalee keenya kaamame kana uummata keenyaa fi akkasumas uummata addunyaa biraa uummata addunyaa fuuldura keetii fi guddaa galatoomi siin jedha. Ayyee dargaatti mirgaaf milkeen gala.
Haa,